السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيهدا أصلي تن برانكي وجهتو ديما ولو ما نجاسا تجست ندولتو فيه سنجالة دي من عام جتاني شيء سنجالة دي تا جنا جنا جلو ما جاني ميواني جلو نجفنا شيء ني ميواني جلو ولو ما نجفنا واسكين والكابي سكري Halo. 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 Woi akam. Naga. Naga miti akam. Faya alhamdulillah. Jirta? Jira kala tanabi. Enu. Ma badde bom badde doktor. Naga mi en simbayne. Facebook irra mali badde malik nambir. Okay. Facebook yenya kana busy mata ida naga harata kasene tanma yaran arkatani. Kanu mutti qabamte badde? Kana mutti qababe. Mali bosi yanne ka. Jira kala tarabbi kuna messenger na dawalte wala arkine mere. Enu. Ana senet anjedama senet. Senati. Nambetu? Lugana faro kana kana. Ayye walbarra ka mara ko kabare. Okay, rakom kamu senat kayaknya. Mbak sila asli ramalnya. Ana askya Nah, asli Amerika rasi da walan jara beta. mati. Amerika rasi da wala tinjra. Amerika rana da wala jirta. Ayyen. Oh my God, fadal. Sena, wagana gado safar Amerika. Sorry, bayin si jalat da beta. Sila bakata yo orang Amerika aja. Olkayati nama apa saya tadi. Bakawai rana da orang mau tahu hal jalan. Itu Amerika jirat, itu Kanada jirat tu. Itu Ethiopia jirat tu. Yo itu Sudan jirat tu, itu Somalia jirat tu. No matter. Dan orang mau ulu tokkoma. Nama bakka jira misi wanta ti amanu miti. Shi senu yemo fenati. I love you. Oh my God, I love you too. Karena malah beta Inggris berada balmed Amerika jirat. Beka ergoro motate bakka far moro motin si wali na sa ani garu si da walun ko wanan ba isi ya de fin si da wali sinjala da beta. Okay, rabbi siya. Jalan ni ko dahil kawa kam na jalan. Jalan ni ko dahil ko jira. Jalan ma oro mumma jalan mana mumma sinjala da. Habib, rabbi siya jalan. Ay le siya jalan. Atis na jala ta? Warre gesa kan sitifum na jalala. Abshir. Badi walida walla. Malifam badam badu. Ziwar Amerika kuyo feta the time is gold yetan. Given guya isini halkan yero isini halkan ura guya wal argun wadani. Me kaldimiti wasga facum barbadam. Gafat. Jalala wa yana kapsi stage ta ba jalala wa in si jalala tajra me kam gona. Akan gona le ga Amerika jirate. Cairo du ani moto idille bita edrindire tiyara ega. Marako baguma biya bra jirate mana. Ati wada na senani okin simfut dai wakin na nufa. Wada kalam ni Amerika jiru Cairo tu yala chu wada da komar bash ticket mo murate do. Nisra kon qabu. Inni wada wali ganan baita Ethiopia fa biyota araba gara kana yo jiratani.
Ishi. Gaafa galamu beekamu yaaniitiin waadaa walii seena malee ooltaa Asal. warri biyya faranjii jiru kunii fi ka biyya Afrikaa kana keessa jiru ammoo Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Awurooppaa kana dabalatee yoo jidduu biyyoota Afrikaa kana jaalatte tikkeetuma murattee bakka inni jirtu kach jetta. Inni ilillee kana bitatee siin dhaqee xiyyaaraas eegaa achi fudhatee siin galata dhumate. Xiqqoo bira tettee achi deebitee waamatta yoo barbaadamu gaafa jaalala isaa sirraa gala hin hiikta. Maal waadaa barbaachisa? Maal asumarratti qilleensa waadaan hin barbaachisu? Waadaa qilleensaa kana hin barbaachisu. Amanuun itti waan akkasii. Ishi jaartii keen dhiistaare. Maana jaalachuuf jaartii maaltu walitti fidere? Ati na jaalatte malee waa jaartii kiyyaatti laataa ka jaartii dhiisu. Ani akkan sitti heerumuun barbaada atis akkana fuutuun barbaada kanaaf hiikiin siin jedhe. Ati nama Ameerikaa jiru fakkaattu Dubaay jirta? Laa Dubaay hin jiru. Maarree warri Ameerikaa dimokiraatii beeka. Jaartii rafiyyaa bakka biraa faadeemani jaartilla yoo feete har'ati nama barbaachisu bakka biraa deemti jedhani. Garuu ka Oromoo osoo hin taane ka Faranjoota ba'an akka Faranjiitti yaaduu danda'udha qaba. Dimokiraatiitti amanuu danda'u qaba. Laki ka ani immoo jaartii lammaffaa ta'uun barbaadu feete kanaatiif malee na yaadus immoo. Ani immoo jaartii sadii qaba yoo afuraffaa bakkatti barbaade malee ati lammaffaa jibbisaa. Oh my god maaliif? Jechuun karaata akkuma kee kana shamarran baay'ee dhufanii asii keenya si jaalannaa naan jedhani ani immoo dubartii yoo na jaalatte diduu ishee midhaa akka jaartii qabutti himetu fuudhaa ture amma jaartii sadii qaba afuraffaa carraa tokko qofa jira yoo dhugaan na jaalatte carraa isii tokkitti yaabite kana fayyadamtee jaartii afuraffaa na ta'uu danda'a. Warra kaan isii anumaan jaaladhu ani waan fedha kensiif guuta waan ati barbaadde hunda. Waan akka wani dhabeen jiru silaati jisii nan jette qofa carraa kana yoo sii kenname. Isaa yoo eebba qabaatte argatta afuraffaa sana. Maaliif maa? Doktora jaalalaati kana hundan na jaalata. Shamarran keenya ka Oromoo qofaa mi ka Faranjii dhiira gurraacha kana jaalatti ka Arabaa hin jaalatti. Ani kootu biyya Faranjii kana yoo dhugaan jiraatte daa'imandii dhaban. Gosti shamarran nan jaalanne hin jirtu osoo biyya Faranjii kana fayyada. Nan dhufaa na keessummeessita ammaati. Kootu. Ashi jee kana keessa baqa eeyyama fuudhee nan dhufaa na keessummeessita. Sisi manna minxaafii diimaa kun akka warri mootummaa gisee wal simatu walii afur tokko argitte. Minxaafii diimaan siif haafamu ishee. Galaana jaarti habiibi. Baala jedhaa. Oyyoo hawaasa keenya akkasitti kan doktorri keessan Ameerikaatti jedhee. Qalbii na dhaabuu kana dhiiftumi. Ati yoo ajandaa Facebook irraa dhabde asitti dhuftee qalbii na dhaabuu kana dhiiftu. Wayyoo. Egaa hawaasa keenya akkasitti dhukeerraa kaafne irraanfachiifnee kaane itti dandeennaan iyyigaa isheenii Ameerikaawwii tokko argadhe jedhanii itti kufanii minxaafii diimaan siyaa fayyade. Allah. Daawwattoota keenya hundi keessaniyyuu like share gochuudhaan viidiyoo kana faffacaasaa. Hojii Dr. Asliis dhaga'uun keessan gaariidha. Yeroo gaarii naa qabadhaa ammas nama biraa gochuuf deemaara nagaatti.